qabsoo kana fiixaan ni baha. Fiixaan hin bahu taanaan immoo biyyi kunis nagaa hin taatu kan jedhe artistii fi weellisaa beekamaa tokkicha Oromoo Oromoof jedhee dhalatee Oromoof jedhee guddatee Oromoof jedhee jiraate maal ta'a Doktara kabajaa Haacaaluu Hundeessaa yoon jedheen. Dhaloonni kun immoo qabsoo kana fiixaan ba'a. Fiixaan hin bahu taanaan immoo biyyattiin kunis nagaan taata. Umurii ijoollummaa isaatti xiiqiin qabsoosa qabdee jaalala ilma Oromoo fi Oromiyaaf qabuun hanga dhumaatti kan wareegame Oromoof aarsaa ta'ee akka jaalleewwansaa bakkeetti kan qalame tokkicha miiliyoona 50 ilma gooticha obbo Hundeessaa Boonsaati. Seenaan bara Minilik bara Haayile Sillaasee fi Dargii nuti caalaa nafxanyootaatiin alaa maalummaa fi seenaan sabaaf sablammoota kaanii haqamee kan isaaniitiin bakka bu'ameera. Qabeenya isaanii malee ummatichas maqaa dha'uun barbaadanii lafti isaanirraa fudhatamee aadaan isaaniis wanjoo jala galee afaan isaaniis tuffatamee dhiitameera. Biyya bulchuun nuuf kenname isin immoo nu jalatti bultu. Carraa keessaniin biyya bulchuu jechuun waaqa waliin walitti bu'uudha jechuudhaan akka Oromoo fi sabaaf sablammoonni biyya kanaa waaqa malee uumameetti sammuu nu hadoochaa turaniiru. Qondaalli Oromoo Oromoof qabsaa'ee waggoota 10tiif mana hidhaa ture. Ilmi Oromoo hundi dhuguma naaf qabsoofte jedhee yeroo rakkatetti qarshii walitti qabuun daara kan isa baase qondaalli mootummaa Taayyee Danda'aa guyyaa gootichi Doktarri kabajaa artistii Haacaaluu Hundeessaa gaaffiif deebii televiziyoonii OMN irratti gaazexeessaa Guyyoo Waaree waliin kenneen toora feesbuukii isaa irratti akkas jedhee maxxanse. Atsee Minilik sana nu godhee kana nu godhe jettanii sheekuun uummata wal jibbisiisuu dhiisa. Yoo godhes biyya ijaaruuf godhe waan ta'eef baga godhe. Minilik mootii hunda keenyaati. Waan inni kana duratti dalageef ganaa siidaa isaa magaalota hundarratti dhaabna. Imaammata siidaa seenaa fi sheekoo faallaa Minilik ta'an hundaa paartiin keenya haxaa'ee biyyaa baasuuf qophiidha jechuun obbo Taayyee Danda'an toora feesbuukii isaanii irratti maxxansanii. Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon biyya diigaaree biyya ijaara malee. Manni keenya holqaree tabba guddaadha malee Oromoon yoom biyya diige biyya ijaare malee. Ijoollee biyya kooti. Bara mootummaa Haayile Sillaasee muummicha ministeeraa sirnichaa kan ture Akiliiluu Habtewaldis Taaddasaa Birruu mana isaatti yaamee irbaata nyaachisaa osoo jiruu yaa Birgaadar Jeneraal Taaddasaa ati uummata hundaan baradhaa kan jettu keessattuu uummata Oromoo akkanattuu akka galaanaa baay'atu uummata Oromoo gorsuun gaarii miti. Nuti uummata kana binnee jilgeenfachiisuuf waggoota 100 nutti fudhateera. Ati isa waggaa 100 abbootiin keenyatti dadhaban guyyoota muraasatti bishaan nyaachisuu fi yoo baratan lammiileen kun nuuf waan hin ajajamneef barnoota dhorkuun immoo gaaffii mirgaa akka isaan hin gaafanne godha. Kanaaf ati of eeggannoo godhi isa baradhaa jettu kana itti yaadi yogguu jedhuun miirri Taaddasaa Oromoof dhiyoo ture tuqamee keessi isaas madaa'e. Taaddasaan irbaata mana Akiliiluutti affeerame dhiisee nan jarjaraan biraa ba'ee deeme. Dubbiin waraana lafa jalaa jibbinsi Oromoo irratti gaggeeffamu Taaddasaa teessisuu waan dhorkeef ifaaf ifattis guyyaa kanaa kaasee qabsoo jalqabe. Waldaan Maccaaftuu lamaas akka jabaatuuf halkaniif guyyaa kanaa kaasee Birgaadar Taaddasaa Birruun onnatee ilma Oromoof Oromiyaaf hojjechuu jalqabe. Akkuma yeroo kamuu uummata Oromoo irraa dhalatee yookiin nyaatee guddatee maqaa Taaddasaa Birruu fi Haacaaluu Hundeessaatiin daldalatee bu'aa buufachaa kan ture ammas bu'aa buufachaa kan jiru tokko lama miti. Taaddasaan faa uummataaf yoo qabsaa'an aduu qurriyyootti jijjiiramu maqaa isaaniitiin hataa kan turanis baay'eedha. Taaddasaan waan uummata miidhuu tokko otoo raawwatiin Taaddasaan kana godhee Taaddasaan kana raawwate jechuun kan maqaa isaa xureessuuf diina wajjin hariiree tokko laman turre. Taaddasaan kaayyoon Oromoo erga galee fi booda diina waliin irbaata isaan qooddanne. Hinumaa bosonatti galee mootummaa Haayile Sillaasee irratti yaalii fonqolchaa si'a baay'ee gaggeesse. Yaalii fonqolchaa kana keessattis
Taaddasaa Birruu waliin hirmaatan jechuun kan himataman gootonni Oromoo Birgaader Jeneraal Daawit Abdii, Leetineel Koloneel Alamuu Qixxeessaa, Ajajaa Dhibbaa Maammoo Mazammir, Loltuu Lammeessaa Boruu, Obbo Saayifaa Tasammaa, Obbo Daadhii Fayyisaa, Obbo Mokonnon Wasanuu, Obbo Hayilamaariyaam Gammadaa yaalii fonqolchaa kanarratti hirmaatanis milkaa'uuf hin dandeenye. Sirna Minilik keessattis ilmi Oromoo sagalee tokkodhaan goobanaa daacee kan balaaleffate, goobanaan ilma Oromoo waan hin taaneef osoo hin taane humnaan dhiiga lammiilee lolaasuunii fi lubbuu namoota hedduu aarsaa kan falchiisuun kaayyoon weerara Minilik lammaffaa galma akka ga'uuf ilma Oromoo irratti harka isaa kaasee dhiiga dhangalaasee lubbuu waan balleesseefidha. Kanaaf yeroo sanattis sirbi goobanaa daacee ba'ee nama dhibaa ajaa'ibaa dubartiin abbaa warraan gantu kan saree deessuu hundarra nama dhibaa firris waliin nyaatu kan qara qottoo addaa lammiin waliin gurgurtu kan goobanaa daacee addaa jechuudhaan baruma sanatti weellisaniiru. Akkuma gootichii fi qabsaa'aan mirga namummaa Haacaaluu Hundeessaa dubbates ilaalchaa fi sirna nafxanyaa biyya keenya keessa jiru yeroo kamiyyuu sa'aatii kamittiyyuu bakka kamittuu ilmaan Oromoo hundi sagalee tokkoon ni mormina. Tokkummaa fi nageenya biyya kanaa eegsisuuf fedhii fi kaayyoo qabsaa'onni Oromoo ija keenya ta'an itti wareegaman eegsisuudhaaf yeroo hundaa keessa keenyatti isaan yaadachaa kaayyoo isaaniif har'as ta'e bor hanga lubbuun ilma Oromoo tokko dachee kanarratti haftuutti illee ni qabsoofna. Nadhiin Gammadaa hidhamus yaannii fi ilaalchi Nadhii Gammadaa ilma Oromoo keessa haga har'aatti jira. Oromoo aadaas ta'e amantiin lagaan qooduun gonkumaan danda'amu. Jawaar Mohammadii fi qabsaa'ota Oromoo yoo hidhamanis sagalee isaanii yoo dhabnes kaayyoo fi deemsi isaanii onnee qeerroof qarree Oromoo keessatti bilchaatee hidda godhatee baala godhatee daraaree waan jiruuf dhamaatiin keessan booddee akka seenaa goobanaa daacee akka hin taane onneen ilma Oromoo sagalee tokkoon isin gaafata. Dhiigni artistii Haacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa, Guddinaa Tumsaa, Baaroo Tumsaa, Taaddasaa Birruu, Agarii Tulluu, Laggasaa Waagii, Magarsaa Barii, Haayilee Fiidaaf Maammoo Mazammir isinaa gaafatu. Hanga yoonaatti waan nu dhaggeeffachaa turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Waan miira keessa galees waa baay'ee dubbachuu hin danda'u. Silaa gatiin uummata Oromoo biyyattii kana keessatti kana ta'uun qabu ture. Warra nu harkaa nyaateetu nu nyaate, warra nu harkaa dhugeetu nu dhugee, dhiiga keenya dhugee. Waa tokko ragaa isinii ba'a. Kaleessi har'a miti, har'i kaleessa miti. Gaafa Harargeetti luka cabsan Wallaggatu okkola. Gaafa Ambootti ajjeesan Shaashamanneetu gumaa ba'a. Uummanni Oromoo durirraa kaasee biyyattii kana keessatti waan inni ta'aa dhufe Oromoodhaaf haaraa miti. Oromoodhaaf haaraa miti. Biyya abbaa keenya irratti ajjeefamuun, biyya abbaa keenya irratti hidhamuun, qeef qabeenya keenya irraa biyya abbaa keenya irraa nu godaansisuun nuti namatti darbinee miti. Qee namaas dhaqnee miti. Qee keenya dhufani. Uummanni Oromoo immoo uummata Oromoo fi Oromiyaa irraa miti, daangaa Oromiyaa irraa miti, daangaa Itoophiyaa irraa iyyuu diina tiksaa ture. Daangaan Itoophiyaan guutuun ishii otoo lafti gadi fageenyaan qotame lafee Oromootu ba'a. Daangaa Itoophiyaa tiksuuf jecha. Akka namaatti abshaalamuu dadhabnees miti, beekaa dhabnees miti, gootas dhabnee miti. Numa wal sakaala ture. Dhugaan isinitti hima. Jireenya gadadoo akkasii jiraachuun keessan gatii qaba. Amantanis amanuu baattanis boruu ifatti baatu. Warra kaleessa dargiin ayyariirraa boombii tarcaasaa turetu har'a aangootti ba'e akkas nu godha. Warra xiyyaara dargii baqachuudhaaf dhagaa kaabaa jalatti baqachaa